Jirra jirtu hordoftoonni miidiyaa OMN kan biyya keessa biyya alaa jirtan hundi keessanuu guyyaa har'aadhaa uggura intarneetii biyya keessaa ilaalchisee aappii Peacefone Pro jedhamu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Aappiin kun intarneetii uggurame dhibbatti akka banu ofii kootii hojjechiisee ittiin fayyadamee waan argee jiruuf isa isiniif ibsuu barbaada. Akkuma yaadatamu bara dabre waggaa har'aa jechuudha yeroo ummanni Amaaraa naannoo ofiitti hokkara kaasee akkasuma immoo mootummaan naannoo ajjeefame san Itoophiyaanis intarneeta uggurtee turte. Anis yeroo sanitti akka carraa ta'ee biyya jira. Yeroo biyya jiru sanitti intarneetiin irraa cufatee jennaan aappii Peacefone isa kana jechuudha. Aappii Peacefone Pro jedhu kana fayyadamaa ture. Intarneetinis guutumaan guututti osoo narraa hin ugguramin osoo isatti fayyadamu ka'ee iddoo hojii kootitti deebi'e jechuudha. Kana waan ta'eef aappiin kun dhibbatti akka intarneetii uggurame banu waan hubadhee jiruuf isinis isin fayyada jedhee karaa OMN irraan akka isiniif dabarsan warra OMN irraan hayyamsiifachuun barbaada. Egaa aappii kana eessaa argannaa kan jedhu ilaalchisee aappii kanaayyuu dursee intarneetiin biyya keessa hin jiru eessarraan argachuun danda'amaa kan jedhuuf isuma olitti Exander kan jedhu isa kana fakkeenyatti isa kana yoo qabaattan isaa walii dabarsuun ni danda'ama. Akkasuma mootuu karaa siisheeriitiinis walii dabarsuu ni dandeessan jechuun siisheerii jechuun kun harka bitaatiin gara gubbaa irratti kan argamu san isaanillee walii dabarsuu ni dandeessanii. Aappiin biraallee kan itti walii dabarsuu dandeessan jiraachuu danda'a. Yoo kanan ta'in immoo toora waayifaayiin jiru nama tokkicha ergitanii fakkeenyatti Peacefone kana buufattanii eegaa karaa aappii kaninitiin waliif raabsuu ni dandeessan jechuudha. Walumaa galatti akkaataa itti fayyadama aappii kanaa toora feesbuukii kootii Heydar Arsii kan jedhamu jalatti maxxansee ture. Ammas kallattiimaan akkaataa itti fayyadama isaa isin agarsiisuudhaaf deema. Na waliin ta'a isiniin je'a. Hunda dura seetingii seennaa. Akkuma agartanitti seetingii seenna jechuudha. Egaa seetingii seennee asirraa moobaayilaa fi kan biraatti wal dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf moobaayilli akkaataa kiyya itti jiru kana kaa'umsi isaadhaa akkaataan inni kiyya itti jiru keessaniin gargar ta'uu danda'a. Ta'us barreeffamni isaa waliin dhabu. Moobaayila koo irratti connection kan jedhu gara gubbaa irratti argaa jirtanii. Connection seeneetiin jira. Egaa connection seenee mobile networks kan jedhu seenaa. Mobile network kan jedhu eega seeneen booda isa gara jalaatti lammaffaa irratti argamu. Gara jalaatti lammaffaa irratti kan argamu access point names kan jedhu isa kana achi seena jechuudha. Yeroo as geettan barruun kun isin biratti akkana hin jedhu. Akka Itoophiyaatti Itiyoo Telekoom jedha natti fakkaatee akkuma inni jirutti dhiisuu dandeessan. Itiyoo Telekoom inni lammaffaa irratti argamu immoo ethiotelecom.com jechuu danda'a. San akkasumatti dhiistan jechuudha. Garuu kan isin seentan barruma kana seentan. Barruu kana erga seentanii name jedha, APN jedha, proxy jedha, port jedha, username jedha, password, server jedha. Isa kanneen jalatti waan guutamutu jira. Kanneen jalatti guutan jechuudha. Anama isa kana waan itti fayyadamaa jiruuf mee isuma kana fakkaatu sim kaardii lammaffaa irratti kun simtuu jala jira. Sim kaardii lammaffaa jala kan jiru irratti guutee isin agarsiisa. As dhuftanii fakkeenyaaf jechuun duraa guutaa isiniin jedhee jira. Neem kan jedhu Itiyoo Telekoom itti galchitanii kan amma Itiyoo Telekoom itti galchitan. Eega itti galchitanii okay jettanii bira dabartanii anamma itti waan kiyyan ta'iniif ittiin galchine. APN kan jedhu kan ammoo ethiotelecom.com jechuu danda'a. Inni home inni jiratti dhiisuu dandeessanii sun rakkoon qabu. Proxy asi bootan waannan isa sadaffaa irratti argamu. Proxy kan jedhu jalatti 10 tuqaa 122 tuqaa 200 tuqaa 10. Okay. Guutamee jira. Akkuma agartanitti amma kun guutamee jira. Port kan jedhu gattarra
saddeettama. Okay. Username kan jedhu jalatti immoo server jennee galchina. Server galchineerra okay jenna. Password digiti 4 kan barbaade kama fedhe haa ta'u yoo barbaade 1 2 3 4 jechuu dandeessa. Digiti 4 itti galchita. Ka itti aanu server jedha. Server kan jedhu jalatti illee server jettee tumaan galchita. Sani gaditti MMSC kan jedhu kana akkuma inni jirutti dhiista. Ilaal isa kana jechuudha. Isa kana akkuma inni jirutti dhiista. Yoo inni kun kanan qabaatin isii kanatti galchitaa HTTP jedhee mallattoo hizbar jedhee hizbar lakkoofsi gubbaa san isuma deebisee isa kana akkuma inni jirutti itti galchita jechuudha. Tuqaa jidduu galillee akkuma inni jirutti tolchitee mirkaneeffattee akkasi galchita. Isiin kunillee akkasuma. Garuu isa kana kiyya amma ofiin qaba. Keessanis qabaachuu danda'a. Asirraa hubattan jechuudha. MMS portileen kiyya akkuma namatti 80 kan jedhu kun ofirraa qaba galee jira. Kunis akkasumatti dhiisa. Kanallee akkasumatti dhiisa. Isa kana qofa seena. Isa kana qofa wagguu seene PAP kan jedhu kana isa fila jechuudha. PAP kan jedhu kana filadha. As yoo dhufe kun akkasumatti dhiisa. Kan kanaa gadii hunda isaatu akkuma inni jirutti dhiisa. Iddoo kana eega ga'ee eegaa mallattoo tuqaalee sadiin harka mirgaa irraan argaman gara gubbaatti tuqaalee sadiin tana jechuudha. Isii tuqaa delete APN jedha, save jedha, discard email jedha. Isii kan isin save gootan. Save goona egaa save goonee bira tarra jechuudha. Agartan isii kana nama save godhee bira tarra. Egaa save godhee immoo keessa ala baya. Amma kallattimaan applicationii Peacephone bira dhaqa. Peacephone bira eega dhaqee amma akkatti dalagaan jiru dura dalagaa waan jiruuf dhaabe. Akkuma isin agartan harka bitaa gara jalaatitti harka bitaatiin start jedha. Harka mirgaatiin immootu barruun dhokachuuf taha open browser jedha. Open browseriin kun odoo inni amma appiin kun dalagaa jiraatee hin addaata. Waan inni dalagaan jirreef amma barruun isaa gurraachisee gad dhoksee jira. Garuu start kan jedhu addeesseetiin jira. Isin san dura iddoo kana akeekkadha. Iddoo kanarratti biyyoota isin filachiisa. Biyyoota fakkeenyaaf neetwoorkii kana gahaa irraa argachuu dandeessan isin filachiisa. Akkuma inni jirutti qubee paa irra kaayee kan dhiise select region kan jedhu kana agartanii qubee paa irra kan jiru kana isarratti dhiistan jechuudha. Qubee paa kan jedhu kana gara gubbaatti argama inni jechuudha. Biyyoota keessaa gara gubbaarratti argama. Isii san irratti dhiistanii mallattoo raayitii isii jiru tan agartan tan amma irraa balleessitan isii irraa balleessuun qabdani irruma haa teessu. Garuu isa jalaa kana immoo mallattoo raayitii itti godhuun qabdan. Isii kana jechuu kooti. Isii mallattoo raayitii irra jiraachuun qabu. Akkuma amma fuula irratti agarta fuula mobaayila kootii irratti agartan kanatti ta'uu qaba. Eega kan asiin mirkaneeffataniin booda more operations kan jedhu kana seentanii asirratti language illee filachuu dandeessanii bootaan amma isin dhuftanii mirkaneeffachuun isinirra jiraatu. Ol aappisiin irra jiramoo hin jiru kan jedhu kana isa kana kan mirkaneeffachuu qabdan mallattoon tuqaan irra kaa'amte sun asirra jiraachuu qabdi. Egaa kanneen lamaan biruma dabartanii gadi yoo dhuftan connect through an HTTP proxy kan jedhu kana isa kana jechuudha. Mallattoon raayitii fuuldura jiraachuu hin mirkaneeffattanii. Egaa kanneen jidduu kana jiranis bira dabartanii use system network settings kan jedhu kun isii kana jechuudha. Isii kanas mallattoon tuqaan sun gubbaa jiraachuu qabdi. As keessaa iddoon isin sirreessuu qabdan sadiin tana qofa. Laal isii gubbaa lammaffaadha sadaffaadha tan sadiin qofa addaan ni mirkaneeffatan jechuudha. Egaa kana gootaniin booda of duuba deebitanii start gootan. Eegam 19 jedhee gadi lakkaa'ee egaa argachuuf deema jechuudha.
inni yoo argate gara gubbaa irratti mallattoo qulfii addeessee baasa akkasuma qubee paadhaa addeessee baasa qubeen paatii fi mallattoon qulfii addaatee gubbarratti yoo kan bahu ta'e mallattoon qulfii bahee qubeen paadhaa gubbarratti qubeen paa kun addaatuu qaba inni bahee taanan dalagaa jira jechuudha akkasuma immoo gara jalaatitti harka bitaatiin gara jalaatitti open browser kan jedhee amma gurraachatu kun yoo addaate kun amma kiyya dalageetiin jira amma isin agarsiisa ilaal open browser illee addaatee jira gara gubbaa irratti qubeen paallee bahee jira qubeen qulfiillee iddoo sa'aatii biratti kun mul'ata achittis addaateetiin jira amma yeroo kanatti aappiin kun dalagaa waan jiruuf intarneetiin ugguramee jiru dhibbatti isin ni dalagama waatsaappii feesbuukii messengerii kama barbaaddanuu iyyuu birrii keessaa qabaachuu qofa barbaada yookiin daataa qabaachuu qofa isinirraa barbaada daataa qabaattan taanan birrii itti guuttattanii qabaattan taanan yeroo intarneetiin uggurametti akka gaariitti itti fayyadamuu dandeessanii waan hordoftaniif galatoomaa kan milkii isiniif haa ta'u isinin jedha qabsoon itti fufaa injifannoonis ni dhufa ulfaadha